dubbii sagalee waaqayyoo mata dureen isaa dhaloota karaa waaqayyoo gadhiisan jedhu hojjetaa wangeelaa Tasfaa Taaddasee qabatee isiniif dhiyaatee jira. Akkasiin ittiin eebbifamtan, akkasiin ittiin jijjiiramtan abdii guddaa qaba. Sagalee waaqayyootiif waaqayyoon hin kadhanne. Yaa waaqayyoo si galateeffannaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo dubbii sagalee kee dhageenyaa, dubbii sagalee kee nuuf ibsi maqaa Yesuusiin. Ameen. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa lafti nuti walii wajjiniin ilaallu seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 jiru nan dubbisa. Kutaan kun akkas jedha. Waaqayyo yommus jal'inni namaa lafa irratti baay'achuu isaa, wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheesse hundinus jallaa duwwaa ta'uusaa in arge. Seera uumamaa kana kan barreesse Museedha. Barri itti barreeffame 1446 hanga 14 dhaloota Kiristoosiin dura ture. Kan barreeffameef saba Israa'eliif barreeffame. Qabiyyee waliigalaa macaafa seera uumamaa handhuura macaafa qulqulluu yoo ta'u, seensi macaafa qulqulluu waa'ee uumamaa fi waa'ee fayyinaa irratti xiyyeeffachuudhaan ibsa. Museen raajii waaqayyoo isa guddaa isa saba Israa'el biyya garbummaa Gibxii baaseedha. Innis abbaa isaa nama sanyii Leewwii maqaan isaa Amriyaam jedhamuu fi haadha isaa maqaan ishee Yookaabed jedhamtee irraa naannoo bara 1480 dhaloota Kiristoosiin dura biyya Gibxii bakka Geeshen jedhamutti dhalate. Mata duree akkas jedhu waliin ilaalla. Dhaloota karaa waaqayyoo gadhiisan. Qabxii tokkoffaan dhaloota baranoo ilaalla. Dhaloonni baranoo waaqayyoon jaallachuu irraa ofii isaanii jaallatu. Dhaloonni baranoo waaqayyoon hin nagaani, garuu waaqayyo akkasittiin jedhe nooyidhaan. Sababni isaa saba dhaloota baranoo sanatti waaqayyo kanaan dura dubbachuu hin himne. Gaafa itti haasee jedhu, gaafa itti dubbatee jedhu isaan hin dhagaan. Maalidha hojiin isaanii? Mata jabeeyyiidha. Yaada garaa isaanii eeggatu, yaada waaqayyoon eeguu irra. Haa ta'u kanarraan kan ka'e waaqayyo saba isana ilaalee, yaada isaa ilaalee, wanta inni hojjetu ilaalee, akka inni jallaa ta'e argee, akka inni ciiggaasisaa ta'e argee, akka inni jibbisiisaa ta'e argee, waaqayyo nooyidhaan akkasittiin jedhe. Ani saba kana nan balleessa waan ta'eef ati muka ta'urraa markaba tolfadhu ittiin jedhe. Akkana jechuun bara Noohii sana keessatti namoonni hundinuu jallina waan hojjetaniif garaa waaqayyo hin gadde. Sababiin isaa waan suukanneessaa waan hojjetaniif. Egaani bara Noohii kana keessatti dhaloonni maal hojjetu? Waan darbu duukaa fiigu. Kutaa kana gaafa ilaaltanii jettanii warri gaa'ilaa ergamootaatti kufan kun durboota namootaa irraa warri dhalatan kun eenyu fa'i yoo jenne ibsi kitaaba qulqulluu Holy Bible akka nuuf ibsanitti jarri suni Niifiliimota jechuudhaan ibsu. Macaafni qulqulluun keenya inni afaan Oromoo immoo ijoollee Anaaq jechuudhaan ibsa. Macaafni qulqulluun keenya inni afaan Oromoo ijoollee Anaaqi gaafa jedhu, Niifiliimonni kun walakkaan isaanii ergamoota kufaniidha. Walakkaan isaanii immoo durboota namootaa irraa waan argamaniif hojjaadhaan, dheerinaan, dandeettii sammuutiidhaan, gootummaadhaan namoota irra baay'ee hin caalu. Yeroo sana jalqabanii biyya lafaa kana irra jiraachaa turaniiru. Har'as hin dhibamne jiru. Akkana jechuun seera lakkoofsaa boqonnaa 1333 irratti nuyi achitti namoota hojjaadhaa fi humnaan nama caalan ilmaan Anaaq argineerra. Nuyi ofuma keenyatti iyyuu isa fakkaanne jiran. Akkana jechuun maal jechuudha? Har'as namni yaada waaqayyo keessa hin jiru yoo ta'e, akka sagalee waaqayyootti hin jiraatu yoo ta'e, akka dubbii waaqayyootti hin jiraatu yoo ta'e, waaqayyo gaafa hundumaa araaraaf waan ariifatuuf harkisaa araaraa ol ka'ee waan jiruuf barriinsaa yookiin balballi isaa banaadha araaraaf. Haa ta'u iyyuu malee tarkaanfii waaqayyo fudhannaan eenyu gidduu galuu hin danda'u. Waaqayyo tarkaanfii fudhannaan, namarratti tarkaanfii fudhannaan, biyyarratti tarkaanfii fudhannaan, dhaloota irratti tarkaanfii fudhannaan eenyuyyuu gidduu galuu hin danda'u. Sababni isaa namni walitti buunaan nama kan araarsu, garuu namaaf waaqayyo walitti buunaan eenyu? Jaarsi araaraa keenya. Kanaaf dhaloonni karaarraa kaattan kottaa deebi'aa. Qabxii lammaffaan seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6tti yoo ilaalle, bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boomni caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhe. Asi irratti egaanii Addaamiif Ewaanii ilmaan jalqaba argamanidha. Waaqayyo isaanii wajjin dhaabaa Eden keessa ture. Akkas jechuun addunyaa cubbuun hin jirre, addunyaa rakkinni keessa hin jirre, addunyaa beelli keessa hin jirre, addunyaa dheebuun
hin jirre keessa walii wajjin turani eenyu duukaayii Addaamiif Hewaanii wajjin walitti dhufeenyi gooftaa Yesuusii fi ijoollee jara kana lamaanii dhaayi relation isaanii yookiis walitti dhufeenyi isaanii baay'ee cimaa ture. Haa ta'u garuu seexanni yookiis bofti maal ittiin jettee akka gootan maal isiniin jedhee gooftaan jennaan hundumaarraa nyaadhaayi garuu isa walakkaa kanatti hin bu'inaa nuun jedhee jennaan ilaamennaan irraayi nyaadhaa isin akka gooftaa taatu akka hin taane irraan kana fe'i rakkoo biraan hin jiru ittiin jette. Achumaani Hewaan silmaayyummoo seexanni maal goote gara Addaam dhiiftee gara Hewaanitti akkana jechuun gara laafina wal caalu waan ta'eef kanarraa kan ka'e gara Addaam dhiiftee gara Hewaan waan ta'eef jannata Eden sana keessaa dhaabaa baay'eetu waan jiru egaa akka gootan jennaan isa tokko kanatti hin bu'inaa ittiin jedhe Waaqayyo ittiin bu'inaa dhiisa ittiin jedhe Waaqayyo egaa dhiisa ittiin jennaani lakki nyaadhaa akka gooftaa taatu achumaan kana booddee gaafa isheen kutti Addaamiif laatteettu hin nyaate achuma keessa jannata Eden sana keessa biqilaa baay'ee waan jiraniif kan nama marara waan jiraniif kan namatti tole waan jiraniif achi keessa maal ittiin gaafanni qilleensa qabbanaa keessa gooftaa Yesuus gaafa deemaa dhufe achi keessa biqilaa tokko jala galan asii maal hojjettu eessa jala sin kaa jennaan nuunoo hin sodaanne yaaddomne maaliif akka gootan jennaan isa ittiin bu'inaa nuun jettetti buune dhiisi isa Waaqayyo dhiisisi jedhe. Kana booddee Waaqayyo maal godhe jannata Eden keessa baa ittiin jedhe iddoo gaariidhaa garaa maatti ba'an Waaqayyo immoo garaan kutanne baa ergattiin jedhee dhaqaa dhumaattiin jedhe dhaqaa du'aattiin jedhe Waaqayyo dhaqaati harka bineensaatti garaattiin jedhe Waaqayyo maal godhe dhaqee murtootti kenne Waaqayyo murtoo dabarse attamitti murtoo dabarse bofaanii ati illoota biyyoo nyaattaa jedhe. Hewaaniidhaan immoo ati gaafa deessuu ciniinsuudhaan deessaa ittiin jedheen Hewaaniin immoo Addaamiin immoo dabqi dabqa adda kee nyaadhu jedheen Addaamiin dabqi dabqa adda kee nyaadhu gaafa jedhu Hewaaniin ati ciniinsuudhaan hin deessa gaafa jedhu bofaan immoo maal ittiin jedhe bofichaan maal ittiin jedhe ati lafarra illootaa bara kee guutummaa biyyoo nyaattaa ittiin jedhe. Waaqayyoo garaa namaaf hin kutatu waan ta'eef dhiisaa isa Waaqayyoo dhiisaa isiniin jedhe dhiisaa dhiiga waliin dhangalaasina eessaayyuu dhiisa Waaqayyo gara keenya waan ta'eef abbaan keenya leencichi Yihuudaa inni namaaf dirmatu inni namaaf dhaabatu jira waan ta'eef dhiisa hin ciiggaaf qulqulluun dhiiga namaa dhangalaasuu hin jaallatu Waaqayyo kanarraa kan ka'e jannata Eden keessaa hin baani Roomaa 5 lakkoofsa 12 kaasee lakkoofsa 12 irra naatan egaa cubbuun karaa nama tokko biyya lafaarratti akkuma dhufe Yuunis karaa cubbuu akka galee akkasumas namoota hundumaa irraa waan yakkii fi duuni sanyii namoota hundumaa wal ga'e jedha. Karaa Addaam du'i yoo dhufu karaa Addaam lolli yoo dhufu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa namicha kakuu haaraa sana immoo rakkina keessaa lola keessaa dukkana keessaa gara ifaatti dabarreerra dukkana keessaa gara ifaatti salphina keessaa gara ulfinaatti dabarreerraati kottaa hin deebina. Kanaaf Roomaa 6 lakkoofsa 23 kan innaa laallee beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaan keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a garuu kennaan nuuf kenname jireenya bara baraati Waaqa biraa kan nuuf kenname. Haa ta'u cubbuu irraan kan ka'e du'i gosa 3 nutti dhufeera yookiis argameera tokko du'a foonii lama du'a fuudhaa sadii du'a bara baraa. Haa ta'u du'i foonii namni foon uffatee hundinuu al tokko nama du'a inni kuni du'a fooniiti. Du'i bara baraa immoo namni maqaan isaa galmee jireenyaa irra hin jirre kuufama ibiddaatti gadi darbatamutu isa eeggata kun du'a bara baraa yookaas du'a lammaffaa jedhamee beekama. Kanaaf kottaa hin deebinaa Waaqayyoon dhuma keenyaa gargaaru. Ulfinaa fi waaqa gaariidha kan nuti amanannu namoonni ija tokko maaf ilaalu gooftaarraan barannu kan ol qabne gabbuufna wal caalchifna nu weeyyame nu mijanna maal taane daganne waaqa sanuwaa. Egaa maali yaa Waaqayyoo furmaanni keenya isaa dabee jajallate fayyaa laata jireenyi keenya maali malli keenya. Egaa maali yaa Waaqayyoo furmaanni keenya isaa dabee jajallate fayyaa laata jireenyi keenya. Qabxii sadaffaan Abrahaamin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga 16 yoo ilaalle
kutaan sun waa'ee Maaliyaasaa, waa'ee Abrahaam faayinaasaa, waa'ee Saaraa hinaasaa. Abrihaam nama Waaqayyoo wajjin kakuu qabu ture. Haa ta'u seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 Saaraa haati manaa Abrahaam dhaala hin godhanne. Hojjettu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen immoo biyya Gibxii turte. Saaraa Abrahaamin Waaqayyo dhalaa godhachuu akka na dhowwee hin argita. Kanaaf hojjettuu koo bira ga'ii tarii ishee irraa nama maqaa koo kaasu nan argadhattaa jette. Abrahaamis dubbii Saaraa hin dhaga'e. Waan nama dhibu keessaa gorsa jallaa dhaga'u saatan saammoo gorsa jallaa dhaga'e. Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 12 keessatti maalittiin jedhee Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamin biyya kee keessaa lammii kee keessaa ba'iti gara biyya ishee agarsiisuu dhaqittiin jedhe. Biyya isaa keessa maaltu jira? Waaqa tolfamaa jira. Biyya isaa keessa maaltu jira? Eebba isaan kan mormantu jira. Biyya Abrahaam keessa maaltu jira? Akka inni darbeen eebbifamne akka eebbisaa oli na deemne Waaqa tolfamaa biyya sana keessa jira. Haa ta'u Saaraa haati manaa Abrahaamii hojjettu Aggaar jedhamtu qabdi. Haadha manaa mini hojjettuudha malee Aggaar eessaa dhuftee? Biyya Gibxiitii dhuftee mana sana keessa jirti. Achumaan Saaraa immoo hanoo dhalan qabu kanaaf karaasee maqaan koo ka'uu danda'a. Maqaan koo ka'uu danda'a gaafa isheen jettee jettu haa ta'u jedhee ilaa inni sin goyyoomin ilaa goonfamuu isaa sirratti ilaalaa maal godhe dhaqee hojjettuu isaa bira ga'e bira ga'e Aggaarii wajjin ciisutti ga'e. Gaafa Aggaarii wajjin dhaqee ciisu gorsa Saaraa dhagee gaafa inni dhaqee Aggaarii wajjin ciisu kana booddee erga garaatti Ishmaa'eel Aggaariin hafee jedhe maal goote Saaraa mana keessaa taphitti kaate gungumuutti kaate lafti nan ga'in jette. Waan hundumaan nagaa mana keessaa dhibe hadaraa nagaa mana keetiin dhibin waan jallaa dhaggeeffattee gorsa jallaa dhaggeeffattee jennaan mana keetu dhiigama mana keetii nagaan dhibeenyaan immoo rakkoodha waan na ta'eef achumaan kana booddee gaafa inni Aggaarii wajjin ciise jedhu Ishmaa'eel garaattafe gaafa Ishmaa'eel garaattafe jedhu akkas jette amma kottu narraa fuudhii deemette Saaraa narraa fuudhii deemii silammoo ishee tajaajile waan ta'eef narraa fuudhii deemette. Achumaan kana booddee Aggaar gaafa deemtee jetteettu kana booddee utuu isheen karaa deemaa jirtu ergamaa Waaqayyo itti dhufee yaa Aggaar hojjettuu Saaraa eessa deemaa jirtaa jennaan na ari'ameera waan na ta'eef manicha keessaa beera waan ta'eef giiftii koo Saaraan na baasteetti waan ta'eef karaa deemaan jira jette. Gaafa isheen karaan deemaa jira jettu burqaa haaraan tokko hin ba'eef siifis burqaa na ba'u naasamannaayi siifis burqaa haaraan tokko ba'u. Kan barbaadde dhabde rakkattee kan dhabde darbattee kiyyoon kee waa qabde siifis wanta gaarii na argamu. Achumaan kana booddee ilaamennaan achumatti deebi'i hojjettuu kee Saaraa sanaaf gadi jedhiiti hojjedhutti hin jedhe ergamaa Waaqayyo. Kanarraan kan kee haa ta'u ettee gaafa isheen gattu waan nama dhibu keessaa wanti isaan karaa jallinaa hojjetan dhala isaan karaa jallinaa argatan sun Ishmaa'eel sun maal ta'aa jiraate mucaan karaa dalgaa argame sun dhiiga namaa kan dhangalaasu akka reediidhaatti bakkee akka jiraatu hiriyoota isaatiin cigaadhaa akka jiraatu taasisa. Kanarraan kan ka'e Abrahaam karaarraa kaate akkas jette Aggaar ani dhuguma Waaqayyo sana ilaalee ture argeera waan jetteef Waaqayyo isaa isheetti dubbate sanaan Eelerooy jettee waamte. Eelerooy jechuun Waaqayyo isa na ilaaluudha. Haleluuyaa. Waaqayyo isa na ilaaluudha. Akka isheen na darbatte osoo hin taane akka isheen ganna dhiibde osoo hin taane akka isheen ciqileesseen irra kaa'attee naa cuucce osoo hin taane Waaqayyo anaanis na argeera isheen waan argine. Qabxii arfaffaan obbolaa Yoosef yookaas ilmaan Yaaqoob ilaallaa seera uumamaa 37 12 kaasnee yoo ilaalle haa ta'u Yoosef kan inni jibbamee fi wanta biraamin abjuun hojjetutu hiika qaba abjuun hojjetutu mul'ata qaba. Kana booddee seera uumamaa 37 lakkoofsa 1 kaafnee naa ilaalle waan nama dhibu keessaa obbolaa Yoosef haadhoodha. Garaa tokko keessaa ba'an waan gaariis dabarsanii waan namaas dabarsanii garuu har'a yeroo ammaa kana naa ilaalle haala bara kanaan naa ilaalle haadhootu haadhoo isaanii dabarsee kennaa jira. Obbolaan Yoosef abjuata ani abjuun arge maalan arge bisiin keessan immoo hankootiif hin guggufan qommool ka'ee dhaabbata hila mul'ata baateeti kan inni jibbamu kanarraan kan ka'e isaan garuu utuma inni isaanitti hin dhiyaatin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf
irratti qoratanii irratti mari'atanii seera uumaa 37 irratti ergasii obbolaa Yoosef buddeena nyaachuudhaaf hin ta'an yommus ol ilaalanii imaltuu warra Ishmaa'eel baay'atanii Giliyaadi gara biyya Gibxi gadi bu'an utuu jiranii arganii gaalota isaaniitti urgooftuu haphee dibataa fi qumbii fe'anii turan. Kottaa warra Ishmaa'eel kanatti isa hin gurgurraa, inni obboleessa keenya foon keenyas waan ta'eef wanta hamaa isaa irratti hin hojjennu jedhani obbolaan Yoosef. Isaan immoo maal godhanii isa jalqabaa erga malee irratti gaggeessanii inni tokko maalitti waan nama dhibu keessaa obboleessa isaa keessaa Biiniyaamiin baay'ee wal jaallatu. Akkas jedhe Biiniyaam, kottaa nuuni ajjeemnee gumaasaa yookiis immoo ajjeemnee dhiiga isaa dhangalaasuun waan isaa maali? Yihuudaanis akkasittiin jedhe. Maal godha? Ajjeemneetu bineensa hamaatu isa nyaate jenna. Bineensa maali? Bineensa hamaa, bineensa sodaachisaatu isa nyaate jennaan jedhanii utuu kanaan jiranii laaqanaaf utuu isaan ba'anii jiranii naggaadonni biyya Gibxi kan gadi bu'anii hin dhufan. Gaafa dhufanii jedhanii ergasii obbolaa Yoosef buddeena nyaachuudhaaf hin ta'an yommus ol ilaalanii imaltuu warra Ishmaa'eel baay'atanii dhufan. Naggaadonni warri biyya Ishmaa'eel baay'atanii gaafa dhufanii jedhanii silamma eessa buusaniiru? Boolla keessa buusaniiru. Mul'ata baatee boolla keessa ta'a. Mul'ata sirrii baattee jibbamuu dandeessa. Mul'ata sirrii baattee wajjaa keessaan jibbamta. Mul'ata sirrii baattee biyya keessaan jibbamta. Mul'ata sirrii baattee mandaraan jibbamta. Maatii keessaan jibbamta yoo ta'e hati nama dhugaa ta'e malee akka Yoosef ta'e malee jabaadhu malee hafuura qulqulluutti jabaadhu malee Waaqayyo si wajjin jira waan ta'eef sila boolla keessa buusani boolla wantuu keessa buusani boollicha keessa immoo bishaan hin jiru duwwaa ture. Gaafa naggaadonni dhufan immoo dhaqanii achi keessaa gotatanii ol harkisanii baasanii naggaadota biyya Gibxi dhaqanitti birrii 20tti gurguratanii. Ilaalaa boolla keessa buusanii achi keessaa baasanii hin gurguratanii haadhoo kee gurgurii waan darbuuf jettee. Haadhoo kee gurgurin Waaqayyo hin jaallatu waan ta'eef Waaqayyoon barbaadu waan ta'eef haa ta'u mul'ata baatee adeemu iyyuu malee galma yaadee hin ga'ee biyya Gibxi gaafa ga'ee jedhu abjuu kan mootii hiikuutti ga'ee mootiin inni abjoote immoo akkas abjuun mootichaa immoo akkas jedhee saawwan huqqattuu 7 fi saawwan coccomtu 7 na agarsiisa. Gaafa kana maangiree hiikaansaa jennaan bara beelaa 7 fi bara buufaa 7 jiraattiin jedhe mana hidhaa keessaa baasanii isa barbaadan hafuuratti ni dhamin malee foonitti hidhamuu dandeessu. Hafuurri kee ni dhamin malee foonitti hidhamuu dandeessu. Phaawulos Sillaasee mana hidhaa keessa gaafa jiran hidhaa hafuuraa keessa jiran hidhaa foonii keessa jiru utuu isaan faarfatanii achi gadi irratti baname malee achi ol irratti hin banamne jabaadhu mul'ata baattee rakkina keessa jiraachuu dandeessa. Waaqayyo immoo seenaa namaa geeddaruu hin danda'a waan ta'eef obsaan eegi. Qabxii 5ffaan akkaan hin ilaalu akkaan cubbuu hojjetu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 ilaaluu dandeenya. Akkaan cubbuu dalaguu isaarraan Israa'eloota moocha dhowwate. Isaan duukaa adeemu iyyuu malee achi keessa taa'ee garaansaa hamaa yaada. Saba sana duukaa deemee jallina yaada. Akkamiin jallina yaada yoo jenne isaanii maaliif kana goote akkasittiin jedhe Iyyaasuun ati maaliif rakkina kana nutti fiddee Waaqayyo har'a rakkina sitti hin fidaa jedhe. Ati maaliif rakkina kana nutti fidde Waaqayyo har'a rakkina kana sitti hin fida. Kaayyoo keenyaaf kaayyoo kee maa jaddate? Karoorri keenyaaf karoorri kee maa jaddate? Maaliif wal faalleesse? Ati maal hojjette jennaan ani dhuguma cubbuu hojjedheera. Dhoksuun hin danda'amu sila. Waaqayyoon dhoksuun hin danda'amu. Iyyaasuun biiftuun dhaabatanii dhaggeeffatan. Haboo kenneeraaf Waaqayyo waan ta'eef. Ati maaliif kana goote jennaan ilaamennaan hawween fuudhee ga'e yoo calaqqisee hundii warqee miti eeggadhu. Waan calaqqisee warqee sitti hin fakkaatin. Biyya Shiinaaritti isa hojjetame natti tole natti bareedee jennaan fudhee gale godoo koo keessa jira ittiin jedhe. Har'as dhokatanii moocha kan nama dhowwatan jiru. Har'as akka yaada isaaniitti akka karoora isaaniitti kan moocha nama dhowwatan jiru. Garuu Waaqayyo immoo Iyyaasuu wajjin waan jiru Waaqayyo immoo karaa Iyyaasuu sana hin arge. Ati abbaasaa hubate abbaasaatti agarsiise Waaqayyo abbaasaatti mee Waaqayyo maaliyyee akkaan hidhu waamatti itti maame sabni yeroo sanaa baay'eedha. Hachumaan ati akkaan ennaan hojiin kee kun maan har'a Waaqayyo rakkina kana sitti hin fida ittiin jedhe. Achumaanii lafa inni itti gubamee irra tuulame dhagaan baay'een tuulaman tuullaan sunis hamma har'aatti iyyuu jiru. Kana booddee aariin Waaqayyoo inni baba'an isaan irraa hin deebi'e. Kanaaf maqaan iddoo sanaa hamma har'aatti iyyuu dachaa Akoor jedhamee hin waamama. Akoor jechuun rakkina jechuudha. Waan nama dhibu keessaa
rakkina ofitti fide jallina hojjeteen baan hammina hojjeteen baan saba sana mo'ichaa wachuudhaaf gaafa yaale garuu hin baane maalitti jedhe iddoo sana Waaqayyo akka inni gubamu godhe iddoon sun amma ammaatti iyyuu jira iddoon sun maalodha jechaan sun jechaa akoor jedhamee waamama akoor jechuun immoo rakkisaa dhiphisaa mijataa kan hin taane walqixxee kan hin taane mijataa kan hin taane sirrii kan hin taane iddoo sana amma ammaatti akoor jedhamee waamamaa jira harrayyuu inuma waamamaa jechuudha mul'ata 2 lakkoofsa 20 irratti immoo akka isaan gaalla mootummaatti akka isaan jiraataniif dubartiin Elzaabet jedhe raajii sobduu kan ta'e har'as raajota nyaatee kan fixe har'as hojjetoota waldaa kiristaanaa nyaatee kan fixe maalodha afura Elzaabeltu jira riphee dhokatee callisee nama nyaachaa kan jiru jira hin dagati waldaa kiristaanaa keessa jira biyya keessa jira ani raajiidha kan of hin jiran barsiisa sobaa kan barsiisan dhaloota kan waliin dhaan garatti dhaloonni godhan kan wallaalchisan harrayyuu raajonni jiru garaadhaaf kan deeman garaacha isaanii firrifachuu kan deeman harrayyuu jiru afurri kun hin cabne waan cabee fakkaata malee waan ka'ee fakkaata malee waan diigame fakkaata malee harrayyuu jiru yaa nama Waaqayyoo hin goyyoofamin qabxii jaaffaan Simsoonin ilaalla abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 17 kaasnee ilaaluu dandeenya inni immoo maal godhe Simsoon ergasii booddee Simsoon dubartittii Daliilaa jedhamtu dachaa Sooreq keessa jiraattu tokko hin jaallate dubartittii waan jaallateef inni immoo maal godhe Simsoon dhoksaa Daliilaatti baasee Muusaa argine dhoksaa jiru yaada jiru Daliilaatti baasee inni qormaata 2 darbee sadaffaa irratti dhaqee kufe tokkoffaa irratti ribuu haaraa hin gogin jiru torbaayyoona hidhan nan dadhabaa jedhe qormaata 2ffaa immoo keetti akkas jedhe inni immoo finyoo haaraa kanaan dura ittiin hin hojjetamin joo na hidhaniin nan dadhabaa jedhe qormaata 3ffaa irratti dhaqee inni immoo rakkoo keessa kan inni galee daabee mataa kootii yoo narraa addan akka nama tokko nan dadhabaa jedhe akkasittiin jettee Daliilaa sitti dhufanii Simsoon Filisxeemonni jennaan isa tokkoffaa sin darbe amma sitti dhufanii jennaan isa lammaffaa sin darbe isa sadaffaa garuu gaafa isheenii gudeeda isheerra keessee ribuusaa yookiis immoo rifeensa isaa irraa aadduu hin dadhabe achumaan hirribi qabe kan sitti dhufan jennaan kana booddee akkuma kokaleessan jajjabaadhee kaa gaafa ni jedhu kaa'uu dadhabe itti dhufani Waaqayyo maal godhee irraa galagale silaa boo kenneera jabina kenneera dandeettii kenneera rifeensi mataa isaallee dibamaadha dhoksaa baay'ee bira darbe kanarraan kan ka'e gaafa dhufanii jedhanii qabanii fuudhanii gaasaatti geessanii erga gaasaatti geessanii immoo jasaa keessaa baasanii erga jasaa keessaa baasanii jedhan immoo daakuu daaksisanii ilaa ijaarratti ba'an kun hundumaa lodha dhoksaa yookiis yaada qabu hunduma isaa himuu isaarraan kan ka'e hundumaa darbee dhaqee achitti kufe qabxii torbaffaan Eelii fi maatii isaanii ilaali tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2:27 hanga 36 ilaaluu dandeenya Waaqayyo isaaniif kakuu kakateera kaleessa kakuu qabu Eeliin luba mana qulqullummaati ayyuu haa jiraatu iyyuu malee gaafa aannaanii kadhataaf kaatu inni maal ittiin jedhe ati machoofte ittiin jedhe inni eewdha luba mana qulqullummaa kan warra Israa'elootaati gargaafa mana qulqullummaa jala gaafa inni taa'ee jedhu haannaan kadhatuma ishee itti fufte ati maal taate hin machoofte maan akkasi godhu ittiin jedhe kan ittiin jedheedha luba mana qulqullummaa kanarraan kan ka'e ijoolleen Eelii maal godhanii wanta aarsaadhaaf dhiyaatu wanta qalmaaf dhiyaatu keessa isa caalu nyaachuutti kaan gaafa isaan nyaachuutti kaan garaa isaanii gurguddifachuu Waaqayyoon kabajuu irra nama kabajuu walii isaanii kabajuutti kaan Waaqayyo kakuu kakatee irraa kaasa Waaqayyo ija isaa irraa kaasa iji Waaqayyo irraa galagale iji Waaqayyo sirraa galagalee nan rakkinatti galta iji Waaqayyo nurraa galagalee jennaan salphinatti galla kanarraan kan ka'e ijoolleen Eeliidha maal taarree inni luba mana qulqullummaa ta'ee utuu jiru akka itti maaliif akkasi godha maaltu akkasi godhe maaliif akka itti dubbatta maaliif akka itti haasofta hay yaada garaa koo Waaqayyotti madda dhoksaa garaa koo isatti madda karaa isaa malee seenaan koo hin geeddaramu inni keessa innalaas akka sagalee Waaqayyotti jiraachuun barbaachisaadha
waaqayyo sin barbaada. Gadi jennee jiraachuun barbaada. Waldaa keessaan barbaada. Alaabboomamnee jiraachuun barbaada. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. 8ffaa Saa'olin ilaala. 1ffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 10 qabnee dubbifne. Isa tokko Saamu'eelin kadhatu. Isa lammaffaa waaqayyoon hin kadhatu. Maal jedhani waaqayyoon kadhatu? Nama mootiinuu ta'u dibiinuu kaasi. Nama mootiinuu ta'u nuuf dibiinuu kaasi. Nu barbaachise. Inni immoo saba sana keessa hojjaa qaba, bifa qaba, hin bareeda. Achumaan kana booddee gaafa waaqayyos dibee waaqayyoof Saamu'eel gaafa isaan Saa'olin dibanii jedhani. Kana booddee gaafa gara boojuutti erganii jedhani. Dhaqiitii fixii kottu gaafa isaan ittiin jedhan. Kana booddee warra aarsaadhaan warra gaggaariin taane balleessee warra ilaalchatti hin tolle balleessee harrayyuu madaalli jiraachuu danda'a biyya lafaa keessa kan jireenya namaa ilaalanii bakkee namaa ilaalanii waa murteessan. Achumaanii warra gatii hin qabne balleessee warra ijatti hin tolle ajjeesee fixeetu warra miidhagoo kan ta'an ilaalchatti kan namatti tolu jooyiidhaaf illee kan bareedu keessaa falatti kan bareedan warra saawwan re'oota gaafa fidee dhufe achumaan Saamu'eel ganamaan naqee gara Saa'ol dhaqee yaa Saa'ol maanni hojiin kee maal hojjette? Waaqayyo si haa eebbisu isatti naan jette xumureen dhufee Saa'ol. Isatti dhaqii fixinaan jette xumureen fix dhufee ittiin jedhe Saamu'eelidhaan Saa'ol. Achumaanii waaqayyo si haa eebbisu gaafa jedhu jechi kun jecha sirrii fakkaata. Jechi kun jecha madaalamaa fakkaata. Garuu booddee isaa maaltu jira? Sagalee jira. Sagalee akkamii jira? Kan saawwanii, kan re'oota, kan hoolota sagalee jira. Raajota siyaanaa duukaa sagalee jira. Hojjetanii kaanii, lallabanii kaanii sagaleetu jira. Kanarraan kan ka'e kufaatii amanamummaa dhabuutu jira. Saamu'eel yeroo Saa'olin argetti waaqayyo ila namichi ani waa'ee isaa sitti dubbadhe sunis kana. Saa'oli waan darbuun malaa bira darbee dhaqeetti kufe waaqayyo waaqarraa nu haa gargaaru. Mootummaa irratti tuffate waaqayyo sin tuffatin. Waaqayyo nama tuffannaa rakkoodha. Saqqabti sargaffaan Daawitin ilaalla. Macaafa Saamu'eel isaa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2 Daawit immoo haadha manaa Uuriyaa heetichaatti hejjuu isaa agarra. Inni immoo haadha manaa Uuriyaa heetichaatti hejje. Kan inni godhe utuu maal hojjetu dhaqetti isheenii dhanna dhiqachaa jirti. Mana mootummaa keessaa bahee naannoo sanarra utuu deddeebi'u dubartii dhanna dhiqachaa jirtu arge. Kana booddee Naataaniin itti erge. Naataaniin itti ergee achumaan akkasitti kana booddee isa achumaan haala mijeessise. Kana booddee waaqayyo Daawitiin hin jibbe. Waan nama dhibu keessaa seenaan Daawit seenaa dheeraadha. Hojiin hojjete seenaa hojii guddaan. Faarfannaa macaafa faarfannaa harka caalu san barreesse. 175 olitti kan barreesse isa. Kallattii kamiiniyyuu nama kabajamaa ture. Garuu maal godha? Dhaqee dubartii haadha manaa Uuriyaa jedhamtu sanatti ejje. Asii irratti baay'ee kan nama dhibu Daawit lafa dogoggoruu danda'utti of eeggannaadhaan yaada garaasaa bira darbee garuu lafa of oolchuu danda'utti garuu yaada garaasaa bira darbuu dadhabe. Qullaa kee uffadhu nama hin gufachiisinii. Dhaloota hin gufachiisin. Dhaloota hin gufachiisinaa. Amoos akkas jedhe. Isinoo quunnaa ittiin safartaniin isinoo quunnaa ittiin safartuu xinneessinee gatii immoo ol kaasuudhaan miijana sobaatiinis hin go'oomsinaa jettani. Ati ittiin namaa safartutu siif safarama. Nama kuffisuudhaaf karaarra kan teessu, nama dogoggorsiisuudhaaf, namoota waaqayyoo dogoggorsiisuudhaaf kan teessu yoo jiraatu, madaalli ittiin namaaf safaruuf qopheessitu kun ittiinis eeggatu. Keessaas alaas kan jirtan miizana hin jallisinaa, kamiinuu hin jallisinaa, naggaadonni hin jallisinaa, waldaa kiristaanaa keessaa hin jallisinaa, miizana kana hin jallisinaa. Waaqayyo sin gaafata. Kanaafiyyuu ofa eeggannu. Kurnaffaan Yihuudaa nama biyya Keeriyooti ilaalle. Wangeela Maarqos 14 lakkoofsa 10 hanga 11tti ilaaluu dandeenya. Inni immoo bartuu isaa dabarsee gooftaa kenne argine. Yommus Yihuudaan namni biyya Keeriyooti bartoota 12 keessaa tokko inni ture Yesuusin dabarsee itti kennuudhaaf gara luboota warra hangafootaa dhaqe. Kutaa kana keessatti Yihuudaan bartoota Yihuudaan yommuu ergamoota 12 gooftaa duukaa tureera. Yeroo bartoota 72 duukaa tureera Yihuudaan. Kanarraan kan ka'e Yihuudaan ergamoota keessaa yookiis bartoota keessaa isa tokko. Yihuudaan biyya Keeriyooti dhufe.
magaalaa Keeriyooti gaafa dhufee jedhu Yihuudaan nama biyya Keeriyoot abbaan isaa Simsoon jedhama. Ergamoota 12 keessaa isa duwwaatu qomoo Yihuudaa ture. Ergamoonni hundinuu kutaa biyya Galiilaati kan waamaman yoo ta'an Yihuudaan garuu nama biyya magaalaa Keeriyoot kutaan isaa biyya Yihuudaa ture. Yihuudaan yommus ergamoota 12 bartoota 72 keessa fo'ee addaan baasee warra fo'ataman keessaa tokko ture. Inni yommutti sanaa warra fo'ataman keessa jira. Yeroo gooftaa Yesuus bartoota kana wajjin adeemu gooftaa Yesuus immoo silayyuu bartootaaf aboo kenneera. Aboo inni kennee akka isaan ittiin dhukkubsattoota fayyisaniif aboo kenneeraa fi hafuurota hamoota yookaan xuraa'oota akka isaan baasaniif aboo kenneeraaf. Hamma har'aatti Waaqayyo aboo inni bartootaaf laate eenyu fullaan. Bartoota jechuun Waaqayyoof adda kan ba'anidha. Waaqayyoof kan qulqullaa'anidha. Yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin kan jiraatanidha. Yihuudaan kun garuu isa dabarsee nama kan biraa kenne osoo hin taane isa dabarsee gooftaa Yesuusin kenneedha. Gaafa gooftaa Yesuusin dabarsee kennu akka gooftaa Yesuus bartoota keessaa yookiis ergamoota keessaa namni dabarsee gooftaa kennu akka gooftaa Yesuusin dabarsanii akka kennamu kan godhe Yihuudaan kun utuu warra sana bukkee jiru rileeshinii warra luboota angafootaa warra Fariisotaa wajjin immoo asii gaafa irbaata Faasikaa gaafa isaan nyaatanii gooftaatti dhiyoo jira. Yihuudaan kun gaafa gooftaatti dhiyoo jiru gooftaatti dhiyoo waan jiruufi gooftaa Yesuus biddeen cabsee waxii cuubee Yihuudaa afaan kaa'e. Gooftaan akkas jedhe as keessaa namni tokko dabarsee na kennuuf jira jedhe. Bartoonni isa duukaa eenyuu dhareedhan eenyuuf dubbattaree walii isaan nuu galuu dide adda nuu ba'uu dide jedhan nuuf dhufuu dide jennaanii achumaanii Yihuudaan kun gaafa gooftaa Yesuusin dabarsee kennu akkas jedhe alatti rileeshinii qaba yookiis walitti dhufeenya warra hangafoota lubootaa wajjin warra Fariisotaa wajjin qaba. Kanarraan kan ka'e ilaa milikinni isaa immoo edhe nan dhudhungadheen barsiisaa koo namni silaa barsiisaa isaan irraa uffata. Barsiisaa koo jedheen dhudhungadhaa isin immoo yommutti sana eeggachaa fuudhaa deemaa. Erga gurgure maaliif eeggadhaadhaan garuu isarratti immoo maaltu ta'a rakkinni isarratti ta'u rakkina akka inni ofiin of ajjeesu attaman godha yeroo inni itti jedhutu jira ofii isaatiin of ajjeesa harrayyuu kan dabarsee nama kennu yoo har'a ta'uudhaa baate iyyuu bar dabarsee ofii isaatiin of ajjeesa ofii isaatiin of ajjeesuun saanaaf inni dabarseessu kenna har'as kan dabarsee nama kennu jira hin jiru jechuun hin danda'amu. Hin dhibame jechuun dandeenyu jira harrayyuu jira kan dabarsee nama kennu kanarraan kan ka'e Yihuudaan naqee ofii isaatiin of ajjeesa. Waan nama dhibu keessaa Yihuudaan karaa kamiin iyyuu tokkoffaa ture bifa qaba itti gaafatamummaa qaba yeroo ergamoota duukaa jira bartoota duukaa jira yeroo hafuurota hamoota baasan duukaa jira kanarraan kan ka'e waan nama dhibu keessaa ofuma isaatii qoree ofuma isaatii immoo kufe gaafa reebamu immoo gooftaa Yesuus maal jedha dhiifama isaaniif godhi yaa abbaa isaaniin beekanii garaa dhiifama immoo baata Waaqayyo. Har'as jallina kan hojjetu bor of ajjeesa. Har'a yoo darbu bor hin darbu. Bara dhufu yoo darbu bara sattaan hin darbu. Maaliif barri hunduu kan isaati miti waan ta'eef. Maaliif har'as kan dabarsee nama kennu yoo jiraatu kan dabarsee si kennu yoo jiraatu utuu qajeellee hojjettu dabarsee kan si kennu yoo jiraate ofii isaatiin of ajjeesaati garuu jabaadha. 11ffaan namicha sooressa gowwaa argina. Luqaas 12 Luqaas 12 boqonnaa 12 lakkoofsa 16 kana booddee Yesuus fakkeenya kanaan isaanitti himee kunoo namni sooressi midhaan isaa baay'ee toleef tokko ture inni midhaan koo lafan itti galfadhu hin qabu maalan godhaa jedhee of gaafate akkasan godha gombisaa koo hundumaa jiksee midhaan koo hundumaa mi'a biraas akkan itti galfadhuuf guddisee nan ijaarradhaa jedhe. Diddamarratti Waaqayyo garuu yaa gowwaa edana lubbuun keessa duraa fudhachuudhaaf jiru egaa akkan ati kana qopheessite hundinuu eenyuuf taaree ittiin jedhe. Inni immoo maal ilaale qabeenyaa isaa ilaale akka lubbuun isaa fudhatamu silayyuu hin beeku. Inni maal isaa ilaale qabeenyaa isaa ilaale waan darbu ilaale waan akka guutuu galaanaa darbu ilaale waan akka fixeensa ganamaa darbu ilaale waan darbu ilaale egaa ofirraa hafeera waan ta'eef karaa hundumaa wallaaf qixxaateera waan ta'eef
kana wanta na barbaachisu iyyuu hin jiru waan biraas hin qabu gaafa gooftaa Yesuus itti dubbatu yaa gowwaa ittiin jedhe sirraa fudhatamuu danda'a lubbuun kee kuni sababni isaa ati qabeenyaa kee amanattee qabeenyaan immoo du'a nama nooshu jireenya akkamii qabaadhaa jireenyi kamiyyuu lafarratti hin barbaachisa nama tokkoof hin barbaachisa manni hin barbaachisa konkolaataan hin barbaachisu miti akka nama tokkoof kan ta'u nima barbaachisa garuu inni caalu jireenya bara baraati mana galgalaaf qophiin immoo maal inni soorummaa saalaalee qabeenyaa saalaalee akka barbaaddeetti jiraadde hin beeku sabaritti dhufu hin beeku kanaaf qabeenyaas ofii amanatanii waaqayyoon gadhiifnaan rakkoodha salphina dirree tajaajilaarraa sabaanu dirree kamiin irraayyuu habaanu akka namni nutti gammadu barbaanna malee akka waaqayyo nutti gammadu barbaanna akkana jechuun namni bakkee namaa ilaalee waa murteessuu danda'a waaqayyo garuu keessa namaa ilaala waan ta'eef nama waaqayyoo taateennan akka sagalee waaqayyootti jiraattee jennaan wanta gaarii si barbaada malee hin barbaadatiyyuu si barbaada amanamummaa qabaatteenna si'a tokko dhaloota si'a naannaa ilaal wangeela booddee kaanii darbuu barbaadu heera qalaata itti gallisaa eessalaata si'a tokko wangeelatu teekinooloojii fide jennee yaanna teekinooloojiitu wangeela fide teekinooloojii dura goonee wangeela booddee ishee kanarraan kan ka'e kufaatiin dhufeera rakkinni dhufeera karaa dhaloonni yeroo ammaa kana karaa gadhiisaniiru Maatiyos keessatti immoo isin akka ijoollee lafa gabaa taatanii akkana jechuun karaa gadhiisuu isaanii daandii gadhiisuu isaanii agarra namichi kun qabeenyaa isaa waan ilaaleef ani gaarii miti kanaaf iyyuu qabeenyaa kee ilaaltee iddoo kee gad hin dhiisin waan darbuuf jettee waan hin darbinee hin dhabinii waan lakkoofsa qabuuf jettee waan lakkoofsa hin qabne isa jireenya bara baraa sana hin dhabin 12ffaan ilma badee ilaalla Luqaas 15 11 kaasnee naa ilaalle ilma badee argine gaaf tokko immoo Yesuus namni tokko ilmaan lama qaba ture inni qutisuun abbaa isaatiin yaa abbaa ko qabeenyaa koo keessaa kan naga'u hirmaata koo anaaf kenni jedheen abbaan isaas waan qabu hundumaa ilmaan isaa lamaaniif inni kun immoo gooftaa Yesuus fakkeenyaan gaafa dubbatu ijoollee lama qaba ture ijoollee lamaan isaa qaba kana keessaa hangafaaf qutisuu gaafa ta'an inni qutisuun yaa abbaa ko waan qabdu ga'ee koo naa kenni nan deema nagaa nan quufe waan nama dhibu keessa gaafa haaleluyyaa gaafa mana abbaasaa keessa rakkinan qabu gaafa mana abbaasaa keessa jiru lolan qabu gaafa mana abbaasaa keessa jiru daara qaba gaafa mana abbaasaa keessa jiru rakkinni san mudatu lolli san mudatu karaa hundumaan jireenyi wal qixxeedha hamma nan deema egaa nan deema jetteere waaqayyo garaa namaan kutatu abbaadha immoo waan na ta'eef egaa nan deema jetteere yaa ilma koo dhaqiikaa jedhee waan ga'eesaa gaafa inni kenneefee jedhu in deeme gara inni itti adeemu sana waan qabu sana gaafa fixee jedhu isa gurguree isa akka barbaade gaafa inni godheedhu qabeenyaan isaa harkaa dhume qabeenyaan galma yaadan naman ga'u qabeenyaan jireenya bara baraa naman naalchisu kana booddeen deeme bakka inni deeme sanatti beella hamaatu bu'e beella hamaan gaafa bu'e jedhu waan nyaatullee hin nabe kana booddee biyya sana keessa warra booyyee gambukkee gaafa dhaqe gaafa lafa booyyeetti qacaramee jedhu qola booyyee nyaatullee nyaatee garaa isaan guuttanne ilaalaa gaafa inni deebi'uudhaaf jedhu immoo inni iyyuu akkas jedhe egaa yaa abbaa ko nan deebi'a jennaan kana booddee isa caalu uffata isa caalu amartii isa caalu waan hunduma isaa laadhaafii ittiin jedhe haa ta'u waaqayyo garaa namaan kutatu deebi'aa dhaloonni deemtan dhaloonni sokkitan waan lafarraa filattanii kan deemtan filannoo kan wallaaltan deebi'aa kottaa gara waaqayyotti deebi'aa kottaa hin deebina 13ffaan Anaaniyaasiif Saafiraa ilaal hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 11tti Anaaniyaasiif Saafiraan haadha manaaf abbaa manaa turani hojii isaanii gochi isaanii wal qixxee ture yeroo Anaaniyaas wanta qabeenyaa isaa qabu sana gaafa inni irraa gurguree jedhu haati manaa Saafiraan beetti silaa'ii haati manaaf abbaan manaa mana tokkoof utubaadha wanna ta'eef mana tokko geggeessuudhaaf maree qabu waan ta'eef walii galtee qabu waan ta'eef har'as abbaan manaaf haati manaa mana keessaa walii galtee hin qabayyootee qeenjee qameera manni diigameera haa ta'u qabeenyaa isaanii silammoo ergamoota wajjin iddoo tokkotti hojii isaanii iddoo tokko ture walii galteen isaanii iddoo tokko ture Phexros immoo
bartoota keessaa warra tokkodha wanna ta'eef kana booddee Phexros maaliif araddaa kee keessaa isa gurgurte kana maaliifitu irraa hambifatte nama sobdee son taane hafuura qulqulluu sobdee jedhee saafiraanis immoo beekti gaafa isheen saafiraanis immoo kana gooteetu ilaameen naannaan dargaggoonni tokko kafananii dhufanii gaafa hin du'ettiin jedhanii isheen immoo lafa dhooftee hin duute isheenis achumaan kana booddee lamaan isaanii kafananii naannoo tokkookis immoo iddoo tokkotti hawwaalan eenyu isaan haadha manaaf abbaa manaati maal godhan hin dhoksan waan hojjetan dhoksan hafuura qulqulluu maa sobda waaqa jiraataa maa sobda dubbii waa'ee baasu maa sobda kudha arfaffaaf inni xumuraa deemaat isa biyya lafaa jaallate argina lammaffaa Ximeexiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 deemaas biyya lafaa kana jaallate ana buusee mandaraa Tasalonqee dhaqe Risqeesin biyya Galaatiyaa Tiitiyoos immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqe Luqaas duwwaatu na bira jira yeroo dhuftu Maarqosin of duukaanaaf hidhiikotti inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf in baasaa jedhe inni immoo biyya lafaa jaallate biyya lafaa buburree kana jaallate gooftaa Yesuus iyyuu kedhe biyyi lafaa kun gidiraadha wallaansoo qabadha inni immoo biyya lafaa jaallate maal isaa jaallate laata maal barbaacha deeme laata Maarqosin immoo naaf hidhiikotti inni waa'ee naaf baasaa in sokke adaraa nyaatee waadaa nyaatee galfata nyaatee sokkeera deemaas in sokke biyya lafaa jaallatte waan ta'eef biyya lafaa waan jaallateef adaraa Maarqosin fidhiikotti dhimma naa baasaa waa'ee naa baasaa har'as dhaloonni ija qaban dhaloonni waaqayyoo nama waaqayyoo ta'an akka sagalee waaqayyootti jiraatan hin barbaadamu egaa dhaloota kottaan deebinaa akka deebinuuf waaqayyo ayyaana isaanuuf habaayisu sagalee waaqayyootiin waaqayyo waltaane hin galateeffanna ati gaariidha galanni guddaan siif haa ta'u dubbii sagalee keetiif maqaan kee haa kabajamu yaa waaqayyo amma garuu si kadhanna dhaloota karaarraa kaatan biyya karaarraa kaat maatii karaarraa kaat waldaa kiristaanaa karaarraa kaat hadaraa hadeebiyanii dhaloonni hadeebiyanii xinnaaf guddaan hadeebiyanii hin deebinaanu deebisi waldaan kiristaanaa deebi'u deebisi hadaraanu gargaari hayyaana keenu baayisi harka hamaatti nun laatin harka diinaatti nun laatin hafuura hamaatti nun laatin yaada garaa keenyaatti nun laatin hadaraa inni caalu jireenya bara baraat yaa waaqayyo waaqa jiraat hadaraa galgalli keenya sirkatti haa bareedu ganama gaaddisattuu gorree boqonnee haara galfachuu hin dandeenye rakkoo galgalaat rakkoo mana galgalaat hadaraanu gargaari hayyaana keenu baayisi bara hamaaf sodaachisaa keessatti nu wajjin ta'e maqaa Yesuusiin du'a meeqarraana deebisee salphina koo godheera ulfina kunorras dabaree naannessee buqqiseera hundee jallinaa du'a meeqarraana deebisee salphina koo godheera ulfina kunorras dabaree naannessee buqqiseera hundee jallinaa barbaachisaa godhachiifa godha na kaabajuuf na waamee safuudha sajaajachuuf keessi koo ka'anii kan saati galanii barbaachisaa godhachiifa godha na kaabajuuf na waamee safuudha sajaajachuuf keessi koo ka'anii kan saati galanii himameennomo farfameennomo galanni koo kansa bojuu dachaasee dukkana ibsee na gammachiiseera himameennomo farfameennomo galanni koo kansa bojuu dachaasee dukkana ibsee na gammachiiseera qixxeen qabuu madaalli olaa jedhuu baraalli naaf ta'eera hunda keessa eenyuutin safa keessa qixxeen qabuu madaalli olaa jedhuu baraalli naaf ta'eera hunda keessa eenyuutin safa keessa Chana rakan jongolase bawa karan kan na badase na epise wanji chana rakan jongolase bawa karan kan na badase na epise
yaaddo malee nan faarsa meeshaa ribuun tarreessa ana namaa na godhe malee ani isaaf maalan godhe yaaddo malee nan faarsa meeshaa ribuun tarreessa saatu namaa na godhe malee ani isaaf maalan godhe dhimma koo isatu hojjete isatu na raawwate maal kootu isatti tole kan maqaan isaa na lole dhimma koo isatu hojjete isatu na raawwate maal kootu isatti tole kan maqaan isaa na lole Jesus 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 Jesus